Hordoftoota TV Nuura Ludaa seenaa waa'ee masjiida Al-Aqsaatii wal qabatee jalqabne kallattii garagaraatti babal'ataa guyyaa har'aatiin nu gahee jira. Seenaan masjiida kanaatii fi magaalaa Al-Quds akkasumas seenaan dachii Palestine fi Shaam akkaan bal'aadha. Seenaa masjiidichaa yeroo ilaallutti seenaawwan biroo hedduu kan masjiida Al-Aqsaa fi dachii Palestine waliin hidhata qaban laaluun dirqama nutti ta'e. Haala kanaan seenaa waraana masqalaa, mootummaa Zankii, mootummaa Ayyubii, mootummaa Faaximiyyaa, mootummaa Mamluukii, weerara Mongolii fi Impaayera Osmaaniyyaatis gaggabaabsinee tuttuqnee jirra. Qophiiwwan dabran ja'an keessatti waa'ee Impaayera Osmaaniyyaa ilaallee turre. Seenaa Impaayera Osmaaniyyaa ilaaluunis seenaa dachii Palestine hubachuu akka dandeenyu nu gargaara. Qophii dabre keessatti shirri guddaan tokko Impaayera Osmaaniyyaa irratti xaxamuu isaa isiniif himnee turre. Shirri kunis rakkoo dachiin Palestine fi masjiida Al-Aqsaan itti jiraniif sababa akka ta'e dubbannee dhaamne. Inshallah qophii keenya kanarraatii fi kanneen itti aanan keessatti shiraa fi rakkoon kun bifa akkamii akka qabuu fi hagam hamaa akka ta'e waliin ilaalla. Palestine kutaa tokkoffaa. Dachiin Filisxeen lafa nabiyyoota hedduuti. Hedduun isaanii irratti dhalatanii irratti barsiisanii isuma irratti du'anii awwaalamanii jiran. Nabiyyoonni gariin ammoo Palestiiniin alatti dhalatanis gara dachiisanii yeroo takkaaf illee taatu dhaqanii dirqama Rabbiin isaan irra kaa'ee bakkaan gahanii jiran. Sababa kanaaf amantiiwwan sadan Islaamummaa, Yahudaa fi Nasaaraan dachii Palestiin tana akka dachii isaanitti ilaalan. Dachiin tun teenya jechuudhaan irratti wal falman. Haala kanaan waraanni masqalaa masjiida Al-Aqsaa fi magaalaa Al-Quds to'annoo ofii jala oolfatee waggoota 200 bulchee ture. Eega waraana Salahaddiin Al-Ayyuubiitiin moohamee bakka irraa dhufe Awurooppaatti deebi'een boodas yeroo hedduu magaalattii qabachuudhaaf karoorfatee hin milkoofne. Hin milkoofne jechuun garuu yaada magaalaa fi dachiisan qabachuudhaa dhiisee jira jechuudha miti. Dura kiristaana ta'anii dachiisan qabachuudhaaf yaalan. Sun dadhabamnaan garuu karaa biraatiin gara dachii Palestiin deebi'uudhaaf karoora yeroo dheeraa baafatanii karoora kanas ilmoo isaanitti dabarsaa haala amma keessa jiru kana biraan nu gahanii jiran. Akkuma beekamu waraana masqalaa biyyoonni adda dureedhaan hoogganan Ingilizii fi Faransaay turan. Hogguu garii gargaarsi Itaalii fi Jarmanii jiraatus fuuldura gulufaa namoota isaaniin duuba deeman masakaa kan turan hooggantoota biyyoota Ingilizii fi Faransaati. Kanaafuu rakkoon ammaan tana deemaa jirus dalagaa biyyoota kanneen akka ta'e beekuun barbaachisaadha. Meeshira isaan xaxan kana gadi fageenyaan haa ilaallu. Waraanni masqalaa dachii Palestiin harka muslimtootaatii fudhachuu hin dandeenye. Yeroo hedduu waraanaan yaalus milkiin kan isaan taane. Kanaafuu warri Awurooppaa mala biraa dhahuu jalqabe. Ummata Arabaa waraanaan alaa irratti duulanii mo'atuun ulfaataadha. Kanaafuu ummata Arabaa keessa taa'anii isaan mo'atuu karoorfatan. Karoorri kunis karoora bara dheeraa ture. Karoora yeroo dheeraaf itti yaadaa turan kana bara Impaayerri Usmaaniyyaa dachii Arabiyaa bulchaa jiru san dalagaa irra oolchuudhaaf socho'an. Namni jalqaba karoora kana bakkaan gahuudhaaf socho'e hoogganaa Faransaay kan ta'e Napooliyoon Boonaappaarti ture. Yeroon kunis bara 1799 hogguu ta'u dallee magaalaa Akritan dachii Palestiin keessatti argamtutti mudannoon tokko mudate. Waraanni Napooliyoon Boonaappaartiin durfamu magaalaa Akri marse. Kaayyoo waraana kanaatis Impaayera Osmaaniyyaa mo'atuudhaan bulchiinsa Faransaay baha jiddu galeessaatti hundeessuudha ture. Qophii dabre keessatti mootummaan Faransaay fi Ingiliz dadhabina Impaayera Osmaaniyyaa sababeeffachuudhaan naannawa san to'achuudhaaf socho'uu isaa isinii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Yaadadhaa waraanni Awurooppaa yeroo mootummaan Usmaaniyyaa jabaa turetti ittiin duulle. Yeroo mootonni Usmaaniyyaa laafaa dhufan sochii isaanii jalqaban. Napooliyoon Boonaappaart eega magaalaa Akri qabateen booda qubsuma isaa tolfatee ummanni Yahudaa kan dachii Palestiin keessa jiraatu mootummaa Usmaaniyyaa irratti akka fincilu waamicha dhiyeesse. Kaayyoon isaatis dachii Palestiin irratti biyya Yahudaa ijaaruu ture. Haa ta'u malee waamichi isaa hin milkoofne.
arraan tanaas yaadannoo kanaaf jecha siidaan tokko gaara naannoo magaalaa Akri biratti argamutti dhaabameefii jira. Waamichi isaa yeroo sanitti jalaa fashalaa'us karoorri inni biyya Yahudaa hundeessuuf qabate dhabama hin taane. Kanaafuu hoggansa isaa duubaan harki namoota biroo akka jiru beekuun barbaachisaadha. Kunis shira Yahudootaati. waggoota muraasa booda eega adeemsi Napooliyoon kufeen booda mootummaan Ingiliz karoora biyya Yahudaa dachii uummata Arabaa irratti hundeessuuf baafate galmaan gahuudhaaf tarkaanfii isa jalqabaa eegale. Bara 1840 ministeerri dhimma alaa British Lord Palmerston ambaasaadara Ingiliz kan magaalaa Istanbul jirutti xalayaa barreesse. Xalayaan kunis uummanni Yahudaa gara dachii Palestine akka godaanu mootummaa Usmaaniyyaa amansiise. dhaamsa jedhu of keessaa qaba. Yeroo mootummaan Ingiliz xalayaa kana barreessu dachii Palestine guutuu keessa lammiilee Yahudaa 3,000 hin guutan ture. Kanaafuu kaayyoo biyya Yahudaa dachii Palestine irratti hundeessuu milkeessuudhaaf Yahudaa hedduu bikka biraa irraa garas godaansisuun barbaachisaadha. Waggoota itti aanan keessatti lakkoofsi Yahudootaa gara dachii Palestine godaananii hedduu dabale. Godaansa kanas dureeyyoonni Awurooppaa keessaa maallaqaan gargaaraa turan. Isaan keessaa tokko lammii Faransaay kan ta'e Rothschild jedhama. Namichi kun bara 1880 keessa dachii Palestine daawwatee ture. Namoota Yahudoonni gara dachii Palestine akka godaanan maallaqaan gargaaran keessaa inni sadarkaa duraarratti argama. Yeroo sanitti maallaqa Faransaay kan Frank jedhamu miliyoona 14 baasii godhuun qubsuma Yahudaa 30 ol hundeessee jira. Uummanni Israa'eliitis arraantana siidaa isaaf dhaabee isa yaadachuutti jira. Bara 1885tti yeroo duraatiif jechi Zionizim jedhu nama lammii Oostiriyaatiin dalagaarra oole. Zion jechuun maqaa biraa kan magaalaan Al-Quds itti waamamtu keessaa isa tokko. Jechi Zionizim jedhu kunis ilaalcha sochii qubsuma Yahudaa seeraan alaa dachii Palestine keessatti hundeeffamuuf akka maqaatti tajaajila. Haa ta'u malee Yahudoonni hundi jecha kanaan walii hin galan. Sababni isaa Zionizim sochiin jedhu ummata Yahudaa kan Awurooppaa keessa jiru qofa ilaallata. Sababa kanaaf Yahudoonni 3,000 hin caalle kan dachii Palestine irra nagayaan jiraataa turan yaada kana ni balaaleeffatan turan. Bara 1896tti namichi lammii Oostiriyoo Hangaarii kan Theodor Herzl jedhamu kitaaba biyya Yahudootaa yookaan Judenstaat jedhamu barreesse. Kitaabni kun sochii Zionizimii naannoo jalqabaa tureefis akka qajeelfama ijootti tajaajilaa ture. Kitaaba kana keessatti biyya walabaa ta'e Yahudootaa haala kamiin dachii uummata biraa irratti akka hundeeffamuu qabdu bu'uurri kaayyame. Hiriyyaan isaa kan Max Nordau jedhamu eessota Yahudaa lama kan haala dachii Palestine qoratanii fi basaasan gara dachii Palestine erge. Namoonni dachii Palestine basaasanii qoratanii deebi'an kunniinis arustittiin bareedduudha. Haa ta'u malee nama birootti heerumteerti jedhanii itti himan. Namni dachiin tun itti heerumtes ummata durarraa kaasee dachii sanarra jiraataa jiru ummata Palestine akka ta'es ifa ta'eefii jira. Bara 1897tti Herzl, Birnbaumii fi Nordau namoonni jaaman kunniin walgahii Zionizimii isa jalqabaa biyya Switzerland magaalaa Basel keessatti qopheessan. Walgahiin kunis lafa ummata Palestine irratti biyya Yahudootaa hundeessuu yaada jedhu dalagaatti jijjiiruu murteeffatee xumurame. Namichi Herzl jedhamu sochii kana irratti adda dureedhaan hirmaataa ture. Sababa kanaafis abbaa Zionizimii jedhamaa waamama. Herzl mala jabaa tokko fayyadame. Mootummoota jajjaboo yeroo san turan kan Ingilizii fi Faransaayitti dhaquudhaan yoo sochii keenya kana deeggartan dantaan biyya keessanii biyya Yahudaa dachii uummata Palestine irratti hundeessuun keessatti akka isiniif eeggamu taasisa jedhee waadaa isaaniif seene. Sababa kanaaf biyyoonni lamaan wal dorgommii keessa seenan. Wal dorgommiin biyyoota lamaan kanneen jidduutti godhamu Yahudoota ilaalcha Zionizimiitiin guutamaniif injifannoo guddaa ta'e. Biyyoota lamaan kanneen keessaa isa kamtu yaada dachii uummata biraa saamuu kana deeggaruudhaaf shira jabaa xaxee dhufa laata? Inshaallah torbaan itti deebina. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.
hordoftoota TV Nuura Ludaa qophii waa'ee Falastiin yeroo dabre isiniif dhiyeessine keessatti adeemsisummaa waan Yahudootaa akkamitti akka jalqabe qabxii muraasarraa haasoyne jirra. Isin yaadachiisuudhaaf namni jalqaba yaadasummaa kana bakkaan gahuuf socho'e Napooliyoon Boonaaparte ture. Garuu ittiin milkooyne. Isatti aansuudhaan ammoo mootummaan Ingiliis Yahudoota hedduu gara dachii Falastiin godaansisuudhaan lakkoofsa uummata Yahudaa ol kaasuudhaaf tattaaffii godhee jira. Godaansa kana dura garuu ummanni Yahudaa dachii Falastiin guutuu keessa jiraataa ture 3,000 hin guutu. Sochii fi godaansa kana saffisiisuudhaaf ammoo Yahudoonni Awurooppaa keessa jiraatan yaada Zaayoniizim jedhu qabatanii lafaa ka'an. Yaada isaanii kana galmaan ga'uudhaaf ammoo biyyoota Awurooppaa garaagaraa irraa gargaarsi isaan barbaachise. Haala kanaan yoo biyya keenya nuuf hundeessitan nuti ammoo dantaan biyya keessanii akka eeggamu goona jedhanii waadaa isaaniif seenan. Kanaaf ammoo biyyoonni Awurooppaa dorgommii jalqabuu isaanii isiniif himnee qophii dabre goolabne. Mee bikka dhaabne irraa kaasnee duratti imallaa nu waliin tura. Falastiin kutaa lammaffaa. Zaayonistoonni karoora biyya Yahudaa dachii uummata Falastiin irratti hundeessuuf qabatan galmaan gahuudhaaf gargaarsa humna alaa isaan barbaachisa. Kanaaf ammoo fuula isaanii gara biyyoota Awurooppaa deebisan. Biyyoota Awurooppaa kanneen keessaallee yaada saamichaa kana adda dureedhaan deeggaruuf Ingiliis sochii jabaa goote. Bara 1907tti mootummaan Ingiliis koree dachii Impaayera Osmaaniyyaa kutaan adda qoqqoodduu hundeesse. Hubadhaa bara 1907 jechuun waraanni addunyaa jalqabuun dura waggaa 7 jechuudha. Kanaafuu osoo waraanni addunyaatu hin jalqabin shirri Impaayera Osmaaniyyaa dhabamsiisuudhaa karoorfame jechuudha. Koreen ijaarame kunis qorannoo garaagaraa eega godheen booda akkaataa biyyi walabaa tanfaallaa uummata muslimaa taateetti hundaa'uu qabdu irratti gabaasa tokko muummicha ministeeraa Ingiliziitiif dhiyeesse. Yaanni kunis dachii Filisxeen addatti fooyanii akka biyyaatti hundeessuudha. Kanatti aansuun ammoo Yahudoota abbootii aangoo godhuudha. Ummata Arabaa irraa ummanni Ingilizitti dhiyaatu ummata Yahudaa waan ta'eef xiyyeeffannaan isaaniif kennamuu qaba jedhanii shira xaxuu eegalan. Shirri kun hundi osoo dachiin Falastiin harka mootummaa Osmaaniyyaa jirtuu kan xaxame ta'uu isaa sirriitti qalbifadha. Baruma 1907tti namni lammii Ingiliz kan Haayim Weesmaan jedhamu kan hooggantoota Zaayoniizimii Ingiliz keessaa adda duree tahee dachii Falastiin daawwate. Daawwannaa isaa kana boodaan dachii Falastiin kanarraa oomisha garaagaraa oomishuudhaaf magaalaa Jaafaatti warshaa tokko hundeesse. Kaayyoon warshaa kanaatis ummata Yahudaa Awurooppaa keessa jiru gara dachii Falastiin hawwatuudha. Dalagaan isaa kunis dureeyyoota akka Rootschildiin deeggarama. Achi booda waggaa 3 keessatti mudannoon jabaan tokko mudate. Gareen Jewish National Fund jedhamu dachii Falastiin bituu murteesse. Murtee kana hordofee lafa akkaan bal'aatee baadiyyaa Maarj bin Amiir jedhamu keessatti bite. Maddi rakkoo ummata Falastiinis gaafa kana eegalame. Sababa gurgurtaa lafaa kanaatiin ummanni Filisxeen kan 60,000 ol ta'u qubsuma ofii gadi dhiisee baqachuun dirqama itti ta'e. Tarkaanfiin Zaayonistootaatis ni jalqabame. Akkuma torbaan dabree isiniif dhiyeessine qeesonni dachii Filisxeen basaasuuf deeman aruustittiin bareedduudha. Garuu nama biraatti heerumtee jirti jedhanii hooggantoota isaan erganitti deebisaa kennuun isaanii ni yaadatama. Kanaafuu Zaayonistoonni aruustittii tanarraa jaarsa isii ari'uu qaban. Silaahuu aruustittiin jaarsa lama qabaachuu hin dandeessu. Kanaafuu lafa ummata Falastiin humnaan bitaa ummata Falastiin ammoo dirqamsiisaa buqqisuu dalagaa godhatanii itti fufan. Dachii Falasxeenota irraa buqqaasan kanarra ammoo Awurooppaa bahaa fi Yaman irraa Yahudoota fidaa qubsiisuu jalqaban. Qubsuma haaroo ijaaramaa jiru kana akka eeguufis garee milishaa Haashameer jedhamu hundeessan. Gareen kunis ummata Yahudaatiif gaachana tahaa ummata Falastiin dararuun dalagaa isaati. Kanuma hordofuudhaan Yahudoonni lakkoofsi isaanii dabalaa jiru. Bara 1911tti hiriira bahuudhaan afaan Hibruu afaan hojii haa ta'u jedhanii gaafatan. Ummanni Arabaatis guyyaa kana ture. Kaayyoo fi karoora ummata Yahudaa kan hubate. Yaanni Zaayoniizimii kun summii hamaa qabatee akka dhufu amma beekan. Barreessitoonni garaagaraa gaazexaa fi waan biraa fayyadamuudhaan waa'ee yaada summaawaa kana barreessuu eegalan. Namni Najiib Nassaar jedhamu karoora summaawaa kana ifa godhuuf gaazexaa Al-Karmaal jedhamu hundeesse. Barreeffamoota garaagaraa barreesse. Barreeffama isaa keessaa inni tokko biyyi Yahudaa ummata Arabaa jidduutti hundoytu tun ablee summooytuu ummata Arabaa irratti suuqamte taati jedhe.
amma yeroon waraana addunyaa gahee waraanni eegalame. yeroo kana Ingiliis humna isii hunda gara baha jiddu galeessaa deebiste. yeroo waraana addunyaa tokkoffaa kana Ingiliis biyyoota addunyaa hundarraa humna jabaa qabdi. wanti humna jabaa isiif ta'e ammoo lafa Masrii koloneeffachuu isiiti. sululli Siwiiz yookaan Siwiiz kaanaal kan daangaa Misraa irratti argamu to'annaa Ingiliis harka jira. kanaafuu waraanni kamuu gama baha jiddu galeessaa seenuu hin danda'u jechuudha. amma Ingiliis onnee guutuun karoora summaawaa Yahudootaa deeggaruudhaaf sochii jabaa eegalte. bara 1915tti dokumentiin maqoo yookaan sirrii tokko kan hegereen Filisxeen maal ta'uu akka qabu ibsu paarlaamaa Ingiliziitiif dhiyaate. dokumentiin kun Harbart Saamu'eel nama jedhamuun qophaa'e. namni kun lammii Ingiliis ta'us sanyiin isaa Yahudaadha. akkasumas miseensa paarlaamaa Ingilizii fi warra ilaalcha zaayonizimii tarkaanfachiisan keessaa isa tokko. dokumentii kana keessatti namni Saamu'eel jedhamu kun yeroon biyya Israa'el jedhamtu hundeessinu ammaa miti. yeroodhaaf yaada kanaa tursiisnu. waggoota itti aanan keessatti lakkoofsi Yahudootaa gara Filisxeen godaananii akka dabalu haa taasifamu jedhee yaada dhiyeesse. dokumentii kana irratti paarlaamaan Ingiliis eega mari'atee waliigaleen booda adeemsa dalagaa kana hojiitti jijjiiruu irratti ammoo mootummaan Ingiliis mootummaa Faransaay waliin dalaguudhaaf waliigaltee mallatteesse. waliigalteen kunis waliigaltee Piikoo jedhamuun waamama. bara 1917tti kaabineen mootummaa Ingiliis kan muummicha ministeeraa Deevid Looyid Joorjiin hoogganamu biyya Yahudootaa dachii uummata Filisxeen irratti hundeessuudhaaf waadaa walii seene. waadaan kunis bifa xalayaatiin barreeffame. kan barreesse ministeera dhimma alaa Ingiliis Alfaa Beelfoor yoo ta'u kan itti barreeffame ammoo hoogganaa ilaalcha zaayonizimii Ingiliis kan ta'e Lord Walter Rothschild jedhama. dalagaa kana hunda duubaan ammoo hoogganaa zaayonizimii addunyaawaa kan ta'e Chaim Weizmanntu jira. labsiin bifa xalayaatiin barreeffame kan Beelfoor Declaration jedhamu eega baheen booda hooggantoonni shira kana xaxaa turan magaalaa Laandanitti walitti dhufuudhaan gammachuu isaanii ibsatan. tarkaanfii itti aanus guyyuma kana murteeffatan. guyyoota muraasa booda baruma 1917tti waraanni Ingiliis magaalaa Alquds weeraree to'annaa ofii jala oolfate. waraana Ingiliis kanaa waliin milishaan Yahudootaa kan Ingiliiziin hundeeffames magaalaa Alquds seene. miseensota milishaa kana keessaa inni tokko Deevid Baanguriyaam jedhama. namichi kun booda irratti yeroo Israa'el akka biyyaatti hundooytu muummicha ministeeraa kan jalqabaa ta'uudhaan tajaajile. yeroo kanatti lakkoofsi Yahudoota dachii Filisxeen irra qubatanii 50,000 gahee jira. yaadadhaa sochiin zaayonizimii fi godaansi jalqabuudhaan duratti lakkoofsi isaanii 3,000 hin guutu ture. lakkoofsi isaanii 50,000 gahuus ammaas uummata dachii Filisxeen irra jiraatu keessaa 10% hin guutan. xumura waraana addunyaa tokkoffaa hordofee pirezidaantiin Ameerikaa Woodrow Wilson koree waa'ee lafa Impaayera Usmaaniyyaa harkaa fudhatame qoratu hundeesse. koreen kun odeeffannoo garaagaraa guuree gabaasa isaa pirezidaantichaaf dhiyeesse. akka gabaasa koree kanaatti uummata dachii Arabiyaa kan Filisxeen irra jiraatu keessaa harka 90 ol kan ta'u hundeeffama biyya Yahudaa ni balaaleeffata. keessattuu jibbansi uummanni Suuriyaa fi Filisxeen ilaalcha zaayonizimiitiif qaban akkaan hamaadha. kanaafuu yaada biyya Yahudaa ijaaruu kana dhaabuun barbaachisaadha jedha. gabaasni nama lamaan dhiyaate kun hundeeffamni Israa'el haa dhaabbatu, godaansi gara dachii Filisxeen godhamuus haa dhaabbatu jedha. gabaasni namoota kanaa akkam godhame laata? tarkaanfiin itti aanu garam taha? inshaAllah qophii itti aantu keessatti itti deebina. wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.